Ashama kam jirtan daawwattoota koo egaa farreen nageenyaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannoo adda addaa keessa socho'aa turan harka kennachaa akka jiran raayyaan ittisaa beeksiseera. Odeeffannoo har'aa ba'een egaa dhimma kanarratti kanneen humnoota kanaaf jaawwisaadhaaf loogan kan biyya alaa ta'anii lallabaa oolan dhugaa kana uummatatti hin himanii nuti immoo dhugaan kun kunooti kana fakkaataa haalli biyya keessa jiru jenneet itinitti himna. Egaa hawaasni diyaaspooraa biyya alaa jirus dhugaa kana hubate deeggarsa taasisurra of qusataa jedhameeti kan eegamu. Tarkaanfii cimaa eegdota riippaabilikaaniin irratti fudhatamaa jiru dura dhaabbachuu dadhabuudhaan harka kennataa akka jiranidha. Walitti qabaan koomaand poostii Shawaa Kaabaa Birgaadeer Jeneraal Ababaw Said kan himanii farreen nageenyaa kunniin egaa carraa nageenyaa kennametti fayyadamuudhaan harka kennataa akka jiranidha kan eerame. Raayyaan dirqametti laatame of eeggannoo cimaadhaan raawwachaa akka jiruu fi kanaanis nageenya uummataa mirkaneeffataa kan jiru ta'uusaa odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Egaa jaawwisaawwan kun har'adha harka isaanii raayyaa ittisa biyyaa gootichatti kan kennatanii jaawwisaawwan hafanis egaa dhawaataan harka kennataa deemu jedhameeti kan abdatamu. Maaliifi ammaan booda sochiin taasisan haga namara kan bu'aa argamsiisuu fi danda'u akka hin taane hubataa jiru. Maaliifi kallattii adda addaatiin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa humna shororkeessaa nagaa fi sochii misoomaa biyyaa danqee jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiru waan ta'eef kana dandamachuu akka hin dandeenye ni beekama. Kanneen biyya alaa taa'uudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti akkuma amma isinii kaasee jara kanaaf looguudhaan caraanaa oolanii bulan dhugaa qabatamaa kana hin dubbatanii kana himuudhaaf hin onnatan egaa beekamaadhaan nuti ammoo dhugaa kana kunoo akkanatti isinitti himna. Egaa miseensonni shanii maqaa saba Oromoo da'eeffachuudhaan Oromiyaa keessaa iddoowwan tokko socho'anis shanii Amaaraa kanarraa muuxannoo qooddachuu qabu. Muuxannoo irraa fudhachuudhaan isaanis karaa nagaatiin socho'uudhaaf hawaasatti deebiitu irraa eegama. Kanaaf ammoo mootummaan haala mijeessaa ture kanumaan durayyuu karaa nagaatti deebi'aatii uummata keessan tajaajilaa yoo sochii siyaasaatti hirmaachuu barbaadanis karaa nagaatiin socho'uu dandeessu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiidhaan himaa ture. Garuu immoo kanaaf gurri hin kennamne. Egaa miseensonni shanii Amaaraa haala kanaan karaa nagaatiin raayyaa ittisa Itoophiyaatti harka isaanii kennachuun waan guddaadha. Shaniiwwan Amaaraa hafanis egaa kan dhokatanii jiran akkaatuma kanaan karaa nagaatiin harka isaanii kennachuudhaan hawaasatti deebi'uu jedhameeti egaa kan abdatamu. Maaliifi ammaan booda deeggarsi isaaniif biyya alaarraa taasifamus itti fufuu hin danda'u jechuudha. Odeeffannoo dhagahamaa jiruun egaa deeggarsi kanumaan durayyuu walitti qabame egaa doolaarrii miliyoonaan lakkaa'amu kan namoonni dhuunfaan itti fayyadamanii fi qooddatan akka ta'e himameera. Sababa kanaan isaanumtuu gungumaa jiru. Gungummiin kun utuu jiru egaa gara fuulduraatti deeggarsi itti fufuu akka hin dandeenye beekamaadha. Egaa diinni alaa Itoophiyaan akka miidhamtu barbaadus itti fufiinsaan humnoota kanaaf deeggarsa hin taasisa jedhamee yaadamu. Maaliifi diinni alaas bu'aa eeguu qaba waan ta'eef bu'aa eeguu yeroo dhabutti deeggarsa taasisuu addaan kutuunsaa waan beekamudha. Hundumaafuu Itoophiyaan abdii guddaa qabdi. Sochii misoomaa itti fufsiisuudhaaf haalli amma mul'achaa jiru kun shoora olaanaa gumaachaa. Namni haala yeroo hubatee karaa nagaatti yoo deebi'e hundumtuu dhimma guddina diinagdee isaa irratti dhimma guddina biyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjeta waan ta'eef guddinni Itoophiyaa badhaadhinni Itoophiyaa ni mirkanaa'a jechuudha. Hundumaafuu shaneewwan Amaaraas ta'e shaneen Oromoo karaa nagaatti deebi'aa jennaan gorsa kana yoo fudhatan haa fudhatan. Yoo fudhachuu didan ammoo tarkaanfii isaan eeguu isaanuu beeku waan ta'eef yaa eeganii waan hordoftaniif
hedduun isin galatoomfadhaa hordoftoota koo. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf namoonni subscribe hin goone subscribe godhaa, like godhaa, akkasumas share godhaa. Kanaan achitti namoonni subscribe hin goone ammoo subscribe gochuudhaan mallattoo dawlii tuqaa. Yoo kana gootan yeroo hundumaa odeeffannoon ani isin dhiyeessu kun guyyaa guyyaadhaan isin dhaqqabuu danda'a jechuudha. Hedduun isin galatoomfadhaa, fayyaa ta'aa, nagaatti.